Hordoftoota YouTube chaanalii Qubee Akaadaamii akka mul'atu guyyaa har'aa qormaata biyyoolessaa kan 2016 dhibba keessaatii 557 qabiyyee barataa qaxaree Naatanaa Girmaa waliin jirra. Naatanaan baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdee. Hordoftoota keenyaaf ni oolchite. Maqaan koo Naatanaa Girmaan jedhama. Kaniin kutaa 12ffaa xumuree immoo mana barumsaa addaa Yuunivarsiitii Amboo Hacaaluu Hundeessaa Kaampaasii irraati. Tole Naatanaa qabxii meeqa fiduuf karoorfattee ture? Eeguu qabxii kee argasitti immoo maal sitti dhaga'ame? Miira akkamii keessa turte? Qabxii kan yaadee ture 4,545 kanaa walitti fiduufan yaadee hojjechaa ture. Gaafa qabxii kana dhaga'u immoo duraan ilaaluu jalqabeen rafee akka carraa ta'ee sa'aatii 6:00ttidha kan ministeerri barnootaa akka qabxiin keenya gadhiifamu baase. Yeroo sanitti ani xiqqoo dadhabee waan tureef naannoo sa'aatii 6:00 walakkaa booddee nan rafee. Isa booddee maatiin koo immoo durumaa kaasanii ilaalaa turanii. Gaafa qabxii kana argan gaafa natti himan naannoo sa'aatii 9 ta'a. Waan abjuu keessa jiru natti fakkaate maaliif 545 yaadee waan hojjechaa tureef gaafan kana argu hin amanneen ture. Garuu boodana keessa gaafa ofii koo ilaalee si'a lamaan tokko yaadee argadhu baay'een gammadee maatii wajjinis baay'ee selebireetii goonee jechuudha. Tolee Naatanaan qabxii baay'ee bareeda fidee yeroo dubbisa keetti tooftaa qo'annaa akkamii fayyadamaa turte? Yeroo kee immoo akkamitti maanis gochaa turte? Inni guddaan barataan gaafa barataa jedhamu sa'aatii isaa seeraan fayyadamuu qaba. Sa'aatii dubbisuu qabutti dubbisuu qaba. Kanaafuu irra jireessaan immoo kan hin dabarsaa ture sa'aatii koo barnoota irrattidha yookiin immoo qo'annaa irrattidha. Akka carraa ta'e manni barumsaa keenya oolmaa addaa yoo ta'e amma sa'aatii 6:00 walakkaa naannoo 7:00ttidha kan nuti barannu. Isa booddee yeroo laayibirarii nuuf laatu. Yeroo sanatti manni barumsaa keenya barsiisota baay'ee ciccimootiin waan barsiifamnuuf wanta kitaabarra jiru haala adda ta'eetiin jechuudha kan isaan nu barsiisanii. Innaa kun tokko na fayyadeera jedhee yaada. Lammaffaa immoo yeroo laayibirarii nuuf laachuun isaanii sa'aatii 8 amma sa'aatii 10tti sa'aatii keenya seeraan akka fayyadamnuuf baay'ee nu gorsu turanii. Innaa sa'aatii keenya akkasitti akka fayyadamnuuf manattis galee dubbisaan ture. Keessumaa kutaa 11 kaasee halkan illee ka'aan ture dura garuu kutaa 11-12tti morka poorshiniinis bal'aa waan ta'eef halkanis ka'ee dubbisaan ture jechuudha. Qabxiin ati fidde kun taayim manaajmentii gaarii akka qabdu kan agarsiisudha. Barnoota kaalkuleeshinii qaban kan akka fiiziksii, maatis akkasumas immoo kan tiyoorii kan akka baayoloojii fa'aa haala kamiin irratti qophaa'aa turte? Kan na fayyadeera jedhee yaadu siistama barnootaa keessaa tiyoorii paartii fi kaalkuleeshin paartii qofaa qofaattiin appiroach gochaa ture. Keessumaa kutaa 11-12 irratti tiyoorii paartii akkamittiin fayyadamaa ture noottiin baafadha ture. Jalqaba garuu kitaaba seeraa nan dubbisa. Seeraan kitaabarra waanta jiru andarstaand gochuu koo ergan mirkaneeffadhee booddee gara nootti baasuutti nufa jechuudha. Garuu otoo man dubbisaa jiru paartiin naan galee yoo jiraate paartii sana seeraan viidiyoo garaagaraa ilaaluun gaayidii garaagaraa rifeer gochuutiin erga naa galee booddee jecha mataa koo fayyadameen nootti baasaa ture. Kaalkuleeshin paartiin immoo irra jireessaan gaaffii kan hojjetamu. Innaa gaaffii baay'inaan gaaffii irratti kan inni paartii gochaa ture jechuudha. Baay'ee gaarii Naatanaan. Yeroo qo'annaa fi yeroo barnoota keetti si qofaa miti kan qooda fudhatu qabxii kan fiduu fi maatiin haala kamiin si qopheessaa ture? Karaa kamiin si gargaaraa ture? Deeggarsi maatii baay'ee guddaadha. Keessumaa yeroo qormaata isaa kutaa 12ffaa intaraansii kanaaf dubbisaa turetti irra jireessaan kan inni dubbiseeru manattidha. Erga barnoota isaa achi xumuree booddee manattidha kan inni dubbisaa ture. Innaa kitaabota na barbaachisan kitaabota riferaansiif ta'an kitaabota kanuma irraa barannullee naaf guutuu keessatti bakka qo'annaa manatti dubbisaa waan ta'eef bakka jeequmsarraa bilisa ta'e naaf qopheessuu keessatti kana duwwaa osoo hin taane maateriyaal sappoortii qofa osoo hin taane karaa gorsaatiin illee akkamitti akkan deemuu qabu kanarratti baay'ee na cinaa dhaabataniiru. Inni kan biraan immoo manni barumsaa illee baay'ee deeggarsa guddaa nuuf taasiseera. Ispeeshaalii laayibirarii akka fayyadamnuuf hamma sa'aatii 12tti banaa ture jechuudha laayibirariin. Sa'aatii sana immoo manni barumsaa keenya naannoo keenya irraa fagoo waan tureef akka tiraanspoortii dhabnee hin rakkanneef tiraanspoortiin illee nu mijatee ture. Innaa achitti seeraan dubbisnaa. Kana duwwaa miti manni barumsaa keenya even kutaa 11ffaatti sanbata irra tiitoriyaal kilaasii qabna ture. Ganama waaqeffannaa irra turre
waaree booda garuu akkuma reegulaa kilaasitti yerootti barnoota gosa garaagaraa barachaa turedha. Keessumaa kanneen intaraansii kanaaf nu fayyadanii akkuma kana barnoota irratti dabalachuudhaan barsiisonni workshiittiiwwan garaagaraa moodeelota baay'inaan qoramee lammaffaa kanarratti qormaata kanaaf akka nu qopheessuuf moodeelota baay'ee qoranneerra. First semesteerii kutaa 11-12 ture. Second semesteerii garuu guutummaa guutuutti kutaa 9 kaasee amma kutaa 12tti moodeelota 2 fudhanneerra. Kun immoo baay'ee waan nu fayyadedha jechuudha. Tolee, manni barumsaa keessan hojii gaarii hojjeteera jechuudha. Akkuma beekamu manni barumsaa keessan parsantii 100 kan dabarsee gochaa tureetidha jechuudha. Gosa barnoota jiran keessaatii kamirra jaallattaa? Maaliif jaallatta barumsa? Kutaa 7 gaafa barannu barsiistuu fiiziksii barsiistuu tokkotu ture. Innaa baay'ee akka addaatti nu barsiisaa turte. Fiiziksiin immoo kutaa 7tti yeroo jalqabaafidha kan nuti barannu. Innaa baay'ee akka interested taanee barannuuf baay'ee carraaqqii guddaa taasisaa turte. Yeroo sanatti barnoota fiiziksii 100 keessaa 100 fidee ture. Achii kaasee jaalala fiiziksiif qabu baay'ee fiiziksii jaallachuun jalqabe jechuudha. Itti dabaluunis immoo baayoloojiis baay'een jaalladha. Garuu boodana keessa keessumaa kutaa 11tti gaafa darbinu astiroonoomii barnoota jedhu karaa Space Science Kids Itoophiyaa kan jedhutti nuuf kennamee ture. Achitti baay'inaanidha jechuudha. Kan inni gara fuulduraatti illee maal ta'uu akka qabu fuuldurri koo maashiniin kun maal ta'uu akka qabu kan inni argachuu jalqabe yeroo sanaa kaaseetidha. Akkuma dura sitti hime fiiziksii irratti immoo jaalala guddaan qaban ture. Kutaa 7 kaasee kutaa 11tti immoo isuma sana baay'ee waan natti toleef gara fiiziksiitti intini jechuu dhufe jechuudha. Tole, barnoonni ati jaallatu fiiziksiidha. Gara fuulduraatti wanti ati barachuu barbaadu kan natti jechuu barbaadus fiiziksii faana kan wal qabatedha moo maal jiree gochuu barbaadu? Akkuma ati jette barnoota fiiziksii wajjin wal qabatu baay'ee waan jaalladhuuf kan inni gara fuulduraatti ta'uu barbaadu naasaa keessa hojjechuun barbaada astiroonaatti ta'ee. Innaa kan inni qorachuu barbaadu immoo koosmooloojii irratti kana ispeeshaalaayiz gochuun barbaada. Garuu akka carraa ta'eef biyya keenya keessa fiildiin kun waan hin jirreef kan inni ammaaf yaadaa jiru eerospees injiinaringii fudhachuun barbaada. Amma jalqabaa waan jiruuf jechuudha. Karaa sanaatiin astiroonoomii jooyin gochuu waan hin danda'uuf jechuudha. Innaa gara fuulduraatti kana yaada. Tole, Naataalaan carraa gaarii siif hawwaa. Yeroo qormaataaf qophaa'aa turteetti gaaffiilee qorumsa biyyoolessaa kan dura shaakalaa turte, bara kamirraa shaakalaa turte, shaakaluun keessuun immoo hammam si fayyadeera? Bara 2000 Itiyoomaatiriikii kan jedhamu appilikeeshinii wayii jira ture. Innaa manni barumsaa ijoollonni mana barumsaa keenya baay'inaan fayyadamaa turanii. Kan inni irraa jalqabee bara 2013 maaliif qormaatonni baay'inaan kan isaan wal qabatan kutaa 9 waan ta'eef more cover akkana gochisiisuu danda'uuf isaan irraa kaaseetidha. Akka intiniin immoo appilikeeshiniin dura sitti immoo baay'inaan kutaa 9-12tti chaaptariitiin qaba. Kun immoo bakka seeraan itti dhiyaannee chaaptarii sana irratti konsentireet goonee akka waan nu gargaaruuf kutaa 2013 kaasee amma 2015tti jiru baay'inaan hojjedheera. Garuu irra jireessaan kan inni hojjedhe moodeelota manni barumsaa garaagaraa baasanidha. Kan ammoo maaliifan filadhee ture akka carraa ta'e nuti kan nuti irraa qoramne kutaa 9-11 oldi kaalkulamiidha. Kutaa 12 immoo niw kaalkulamiidha. Niw kaalkulamiin kutaa 12 kun immoo oldi kaalkulamii kutaa 12 durii irraa baay'ee gargari chaaptariin isaafaa jechuudha. Fakkeenyaaf fiiziksii otoo fudhanne chaaptariin walitti dhiyaatu hin jiru. Baayoloojiin illee jechuudha. Innaa kanaafuu isaa niw kaalkulamii dhufe kanarratti immoo haalli yeroo sana ture baay'inaan kutaa 12 irratti fookas godhaa intiraansii kaalkulamii isa kana chee gochuuf waan jedhamu waan tureef kutaa intiraansiiwwan isaan sadan kanarraan kan hafe isa kanarrattidha jechuudha. Moodeelota manni barumsaa keenya mana barumsaa biroo wajjin ta'uudhaan baasan fa'aa isaan fa'aa hojjechaa ture jechuudha. Tole, Naataalaan mooraa yuunivarsiitii keessatti galanii qoramuun faayidaa akkamii qaba jettee yaadda? Mooraa yuunivarsiitii keessatti gaafa galamanii qoraman advaanteejii baay'ee qaba jedhee yaada. Inni jalqabaa barattoota wajjin turte wajjin waan ramadamtuuf yeroo sanatti effektiivlii fayyadamtee dubbisuu dandeessa. Keessumaa nootiiwwan qabanne sana fayyadamaa dubbisaa ture jechuudha yeroo sanatti. Innaa inni immoo baay'inaanis yoo ta'uu baate baay'ee dubbisan immoo waan ta'eef short nootiiwwan qabatanii turan yoo dubbisan
baay'ee gaariidha. Lammaffaa immoo ijoollota wajjin waan jiruuf teeshiniin amma kanas badaa nama hin qabatu jechuudha. Na advaanteejiin isaa kanadha jedhee yaada. Baay'ee gaariidha. Yeroo boqonnaa keetiitti maal hojjechuu kan dabarsitan? Maal hojjechuutis bohaarsa? Yeroo boqonnaa kootti kan baay'inaan hojjedhu macaafa qulqulluu nan dubbifadha, faarfannaa nan dhaggeeffadha. Kanarraa kan hafe immoo wokii ba'uu nan jaalladha. Maatii koo wajjin akkas abbaa koo wajjin baay'ee wokii ba'uu nan jaalladha. Qabxii gaarii akkasii galmeessisuudhaaf carraaqqii guddaa akka taasisaa turte argaa jirra. Mee barattoota 2018 qormaata biyyoolessaa qoramaniif ergaa maalii dabarsuu barbaadda? Ergaan dabarsuu barbaadu barattootni 2017tti qormaata seensa biyyoolessaa seensa yuunivarsiitii fudhatan seeraan akka isaan dubbisanidha. Seeraan haa qo'atan jechuun barbaada. Baay'inaan inni durii 2006, 2007, 2008 kaasamu 2013 14tti kan jiru kan inni qabatu kutaa 11 fi 12 qofa ture. Innaa baay'ee keessa galanii dubbisuu gaafata. Garuu inni bara keenya 2013 kaasee inni jiru irra jireessaan chaaptarii kabar gochuu ijoolleedha kan isaan ilaalanii fi hammam ijoolleen sun irratti qophaa'aniiru kan jedhudha. Diip badaa waan keessa galus hin qabu. Garuu wanta poorshinii kitaabarra jiru chaaptarii tokko kaasee ammaatti kutaa arfaniyyuu qabatee jira jechuudha. Kanaafuu chaaptariiwwan jiran poorshiiniiwwan jiran dafanii kabar godhanii irra deddeebi'uu akka danda'an. Maaliif ammuma namni tokko irra deddeebi'aa deemu sammuu isaa keessatti seef ta'aa deema waan ta'eef akka irra deddeebi'anii dubbisan. Lammaffaa immoo amma baranas akka carraa ta'e 9 fi 10 akka nagayetti olli kaalkulamiidha. 11 fi 12 immoo inni kaalkulamiidha. Kanaafuu moodeelota otoo hojjetan bara kutaan 11 fi 12 inni haaraa kun isaan duriirra waan hin turreef kan bara keenyas dabalatee kanneen bara kaanis illee dabalatee garuu moodeelota baay'inaan otoo hojjetan yaada jedhu qaba jechuudha. To'inna isaan jalatoomii dhumarratti immoo carraa siif laadhuun namoota wajjin dhaabbata galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate carraa siif hin kennu. Hundumaa dursee sana jiraachisee isa gargaaree har'aan dhaga'e itti dabaluun immoo carraa kana sanaaf kenne Waaqayyoon Yesuus Kiristoosiin guddaa galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan maatii koo abbaa koo Girmaa Dichaasaa akkuma kana haadha koo Aragaash Moosaa obboleettii koo Kennaa Girmaa hunduma isaaniitiin galateeffachuun barbaada. Mana barumsaa keenya illee barsiisota baay'ee qaxaleewwan qabna. Isaaniin illee guddaa galateeffachuun barbaada. Manaajmentii mana barumsaa keenya isaanis baay'een wajjin tattaaffii carraaqqii guddaa gochaa turanii. Kanaaf isaaniin illee guddaa galateeffachuu Tole daawwattoota keenya qophiin guyyaa har'aa baratanaa kanaan waliin isiniif qabannee dhiyaanne kan fakkaatu ture. Odeeffannoowwan barattoota wajjin qabatan akkasumas tuutoriyoota adda addaa haayiskuulii irraa kaasee hanga fireeshmaan koorsiitti argachuu barbaadan Hubee Akaadaamii sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Akkasumas viidiyoon kun barattoota hedduu biraa akka gahuudhaaf laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa.